Taniini nam fuudhu baay'attee daawwattoota keenya keessallee guutuudha. Gara Dubaay kanaa fi Su'uudii gara Joordaan kana gara Minisootaa kana kan hunda keessaa baay'ee. Maali karaa duuba karaa laa kana nuu deemii waa. Ilmaan kanaa hojii biyya alaatii si feetu yoo argatte. Fageenya na dhoowweef malee si yaaduun ibne haadha koo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota maatii chaayinaala keenyaa kan taatan hundi keessan akkam jirtu nagaa fayyaadha baga jiraattan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota qaqqaalii ijoollee teenya ijoollee Oromoo jirra jirtu nageenyi keessan badhaadha. Saamtaan keenya kol oolne irraa burqee iddoo isin jirtan maratti isin bira qaqqabdu isiniin jenna. Dachaanee dhufnee jirra. Maaliin deebitanii dhuftanii jechuun keessan hin oolamu. Dacheen waan addaan naa qabatee dhufee mucattii ajaa'ibaa tana siif qopheesseetiin jira naan jedhee ture. Isumarraa gamee kan dhageenyu ta'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya waniin hin qabadhee dhufee saayitichi kun jabaadha. Ila arraan tanaa haadha mana isaa ta'e isa gantee ilmaan irratti facaaftee deemtee miidiyaa irratti argaa jira malee dhufee isa hin hubadhu. Dhufee isa hubadhee hin jiru. Arraan tana ammoo chaayinaala masaanutuu birratti viidiyoo tokko argeetiin suukannaawee ciyaa dhufee jechuudha. Na dadhabee garaan. Maaliin arkee chaayinaala irratti haati mana isaa ilmaan irra facaaftee deemte san arraan tana deebitee ilmaan kiyya keessa na deebisa jettee isa kadhachaa jirti. Haa deebitu akkas taanaan bareedaadha. Maaf deebiti? Aboo haa deebitu. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya waniin suukanneessee. Isiin amma beektaa waan isiin taate. Amma na deebisii jettee silaa deebitee bareeda. Amma isiin waan biraate amma laal galuufi miti. Ammaas waan biraate haasofte duubarratti. Amma nagalchaa jechuudha. Nagalchaa jettee waan biraa haasofte ammas. Ayyee. Amma silaa nagalchaa jettee namni ilmaan keessatti galchanii maaltu rakkoon jira. Akkasii miti anammoo waan na fakkaate. Isiin tun ati dandeechuu ilmaan kee dandeettee mataarraa filtee isiin harkaan amma sarkaatiin dhiira akkanaa jetanii fi dhalaatti kannan ta'etu na dhageenye. Ijoollee tee mataarraa filtee akka isii daraniitti waan addaa gootee fi si harkaa jirra maashaallah. Ana yoo natee akkasii miti jechuudha. Kanaaf nama hedduu si duuba siyaasawaa jira. Mucaan nama shanyii barbaadan ijaanii. Ammoo haa ta'u isiin har'a ati dandeettuu kee garteeti. Na achitti ilmaan kiyya humni guddataa waan jiru sammuu ifneeyitee arraan tana na deebisaattee kadhachuu jetti. Saniifuu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya ani akka isiin tun deebitu hin barbaadu. Dhiifamallee naa godhaadha. Dhalaan sagaltu haadha duuba ciisa. Gurbaan kun dhugaadha. Ilmaan irra ganneeyitee kuttee silaa namni isan tahini arraan tana ilmaan kana yu'anniidhaaf kanna. Yookaan dhaabbata biraa tokkoon barbaada. Ammoo wanni kun hin ta'u maashaallah arreen jaartiin isaatu yoo deebitee ilmaan kana keessatti illee ka deebitee ani obboleettii tiyya gubbaaniin kannaaf jeetiin gurbaa obboleettii tiyya caalaa ani isa qaadhime obboleettii tiyya. Kanaafuu fadhu haadha mana isaallee haa galfatu. Ani amma haadha mana isaa akka galfatu hin deeggaru. Obboleettii tiyyaa jira taniin an kannuuf. Obboleettii yookaan jutanii uummanni hin adalti sun taane obboleettiin kee hojii dhalatan qofaa miti nama naamusa qabu nama muhtarama jechuudha. Nama saniin isaaf qaadhimee yoo tiyya taate inni kun saayiba kiyya kan yeroo jalqabaa nama yuutuuba yeroo jalqabaatiif waliin itti dhufnee na biratti bakka guddaa qaba. Kanaaf obboleettii tiyya san fidee yaaddoo badhaasuudha sapiraayisa godhu. Ani akkas maleedha ani eegguun fi laalu. Manguddoon isii hin kadhatin hin jirtu magaalaa kana keessatti. An viidiyoon waraabini malee yeroo meeqaan isii bira dhaqee hadhee wanni kun hin barbaachisu miidiyaa irra wal mul'isuun hin barbaachisu dumaashiitii isiin galcha jee kadhachaa ture. Natti boonti atis isumaa deemsi arguu hin danda'u naan jette. Arra maaltu tanaan dhufe kanaafuu an arra isii galchuu hin deeggaru manguddoo dila sanis ni didde amma dura. Arraan tana maaltu tanaan dhufee na galchaadhaa ilmaan kiyya keessatti jaarsa kiyyaa ijoollee na deebisaa. Na deebisaa jechuun siituu kijibaa bara. Ilmaan keessa na deebisaa jechuun siituu kijiba. Maaliif booda duuba waan biraa haasawiti. Yuutuuba haadhiisuutti huggufeeti. Huggufadha sagalee ammoo inni nan dhagee yuutuuba irratti sagalee fi ilmaan kiyya irraa gataa buusuutti hin ta'u wanni kun.
ni beektan keessaa warri yuutuuba dalagu ni beektan warri maanaa yuutuub beeku. Amma kanaaf ani galchuu si hin deeggaru ifamallee naa godhaa dhalaan akkumaan isin jee sagaltu haala duuba ciisaa obboleettii tiyya naamusa qabdu jira ta diina rabbii irra guddatte ta isiillee caaltiin ju'anii tunis haadhalmaan isaatii isii tuquunfadhu afur dhiiraa fakkate ammallee ani isaan qaadhimuuf dhufe dhugaan isin himaa dhalaan dhiirti takka dhalaa jira isaan obboleettii tiyyaaf qaadhimuu dhufe waan naan jiru isaa beekaa yoo naa fayyames naa hayyamuu baatus keessaan harka fudhadhaa yoo na hayyame na hayyame kunoo na cina ta'a obboleessi kiyyaa waan ju'aan akkanaan siin jaa obboleessi kiyya. Galatoomi obboleettii teekaatis intala Oromoo laaltee naaf qopheessitee tana fuudhii jechuun kee hedduu takka atilleen galatoomi. Maaliif wanti ati kana hundaa'u dubbatteef anumaaf yaaddeeti malee rakkoon irraan ga'uuf miti. Garuu isiin tun ammoo kadhanne manguddoon kadhatte namni isiin kadhatin hin jiru hiriyoonni isii kadhalaa kadhatanii dadhabanii ammallee numa kadhannaa malee ammas jirjiree dhalaan fuudhaa jiyoonni namaan tana lafarraa ka'e daranuu rakkoo bira dadhalti. Kana waan ta'eef ittuma dhiifneetuma ijoollee tana rakkadheetuma biyya galchan. Dhagee amma yaaddoo kiyya yaadni kee bareeda hin jarjaruuchuun keetis bareedaadha. Amma ani miciyyoon amma siin jedhu tana narra daddajee yaadu yoo agartellee miciyyoon nama namni diinni islaamaa kun nama qajeelchan beektaa? Namni yoo guddise ilmoo diinuma islaamaa irra guddisu. Miciyyoon nama diina islaamaatii wajjin guddate nama akkan ol godhatee islaaloomi nama afuran rabbiin siin jedhe sanillee si hayyamu nama haadha mana keetii kanallee sin dhorkinu nama ilmaan kanaafillee wannan taane ayyadaatti hin taane dhibbaa dhibbatti hin beeka waan hin amanuuf kanaaf namni kun akkasi dabru hin barbaadu kanaaf na hayyami ijoollee teetis biyyatti hin galchin biyyi teenyaas ililliin jannagay silaatii ijoollee tana galteellee niin fadha malee ililliin haadharra bareeddii jala. Miciyoo tana numa fuudhi baraarsi fiilis kaadi madde miciyoo tanaaf miciyoo tana numa fuudhi haadha mana keetiillee galfadhu maaliif amma tana keessa balaan dhalti yeroo aboo sojjoo deemti bar anagaa sojjiidha ijoollee tanarraa fuutee na hiisifti ijoollee tanarraa fuutee na hiisifti ijoollee san booda fuuteeti bakka hin taane ijoollee geessiti mee dura anamma ijoollee tana suuraa miciyoo tanaas agarsiisu ijoollee tana isii jalaa hatee baharaan galchuu wallaalle baharaa yoo galle immoo rakkoo baharaa san namuu ni beeytanii bahara rakkoo turu jira yoo galchuu fete xayyaaranis ni galcha ammayyi xayyaaraan akkaanan hin galchine nagoote isiine dubbii mootummaa deeyte ayyee ammoo isiin yoo fakkeenyaaf amman tana ijoollee tanarraa fuutee na hiisifte immoo waan akkanaa kana haasawame yoo na hiisifte ijoollee tana fuutee baharaan deemuunii faamala isiin namni dhorku hin jiru waan ta'eef dhuga kanaafuu ati yoo jalaa qabamtee ilmaan keessaa goddames jalaa bakkiifti. Kanaafuu ani fuudhuun barbaadu isummaan sun haa deebitu. Haa deebitu. Yoo isiin didde immoo biyyatti isin deemu asumatti hin fuudhu. Taa'ina si ilaalee fuuta? Tanuma tana ilaalteen fuudha. Nama hedduu si ilaalu jira. Nama hedduu. Dura ni ilaala gaa isiin ni ilaala. Laal anamma nama akka ati feetuutiin beekan jalqaba keetii irraa si beeka. Nama ati namni ati barbaaddu nama diina islaamaa irra guddatee barbaaddu. Nama rabbi sodaatu feetu. Nama kabajaa qabu. Nama imaanaan guutame feetu. Nama safuu beeku. Nama waa hunda qabu amma ati itti ilaali mee xiqqishee dubbii tanaa sitti hin jarjaru itti rafi ilaali haati mana keetii isin deebiin hin jawwanii garuu haati mana keetii ilmaan arrabaatii fi wayiif deemna ilmaan sirra facaafteeti waan kanaan na aarsee. Ammas yoo galtee yoo galummaa siisan dhugaa ta'e humaatii miti gammachuu galuu hin deemtu guyyaa lakkaawatu silaa ilmoon haadhaa hojii bareeddi kanaafuu mee itti ilaalii itti rafi ilaalii akkas gooneetiin kan nama hundaa takkan hayyaman tiyya malee ammaas hunda ilaalta hunda laaltee siffinnee laallattee akkasitti keessaa filattee fuutu. Daawwattoota hordoftoota keenya taniini nam fuudhu baay'attee daawwattoota keenya keessallee guutuudha. Gara Dubaay kanaa fi Su'uudii gara Joordaan kana
gara Minnesota kana gara hunda keessaa Ati baay'ee. maali karaa duuba karaa laa kana nuu deemii waa. Ilmaan kanaa hojii biyya alaatii si feetu yoo argatte. Dhagee karaa Minnesota Ameerikaa jechuudha. Ana isii tana dhiisee deemuun barbaanne isii tana gaafa rakkoo wal dhufne rakkoo takka keessaa wal fuune gaafa sanii isii tanas waan hanqatanaa jecha isii gatuun barbaanne. Baran tanaafis fadha. Isiin ammoo wallaalteetii ijoollee tana waan xiqqoo namni wal dhabee waddaan hin deemneef jecha ijoollee narra dhiiftee na biraa deemte. Haa ta'u kanumaa'u ani ilaarraan tana garaan kiyya keessi itti hedduu itti badoomina nan qabu. Isiidha malee. Isii YouTube kana maal dhiisii? Isiin YouTube dhiisii abar silaatee mana teessatti YouTube dhiisii jettee yoo yaadame ilmaan narra dhiiftee dalaga irraa na baaftee ijoollee keessan na galchitee haadha ijoollee na gootee na biraa hotte. Abbaan ijoollee sanuma haati ijoollee sanuma. Amma namni sin ta'in asumaaf hin guulle bari lubbuufis si kaadhimaa baranuu. Obboleettii xiyyaaf si kaadhimachuun kiyya badii miti. Isiillee naa galtu. Dhiirti kanaan uuman jirree bar dhiirti haadha manaa rakkinaa wajjin dabarsee hittee ka biyya alaa irraa si kadhatan. Ka deemsi waa cufa siif naachu jiran biyya meeqa irraa qubaan qaba. Isii tanaas dhiiseen deemachuun kee waan guddaadha. Hedduun si galateeffadha. Galatoomee hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Amma fuudhuu si wallaalle. Tanii nam fuudhutuun ijoollee tanaaf maali? Ayyada. Ayyadaadha. Ayyadaan eenyumaa ayyadaan ta'a ijoollee isaa jaalatu hin jirtu. Ayyadaan barga walirra gaarii. Tanuma isii jaalatti malee ta ijoollee inni haadha biraatti irraa dhalche abadan hin jaalattu. Anti iyya takka gaarii immoo. Gaarii ta'us mala ammoo gaarii yoo jenne takka. Akki jaan dhageesse ayyadaan hedduu udaaniitii jaan dhiqanuu hin xaaramtuu jaan. Kanaafuu dhugaadhaati onnee teettee ilmaanitti ayyadaa fiduun gaarii miti. Bakka sanii rabbi amma kanaafuu isii as qabna achi qabne as qabne achi qabne gaafa dadhabne immoo numa dhiifna. Maaliifi lafti kun wanni kanatti bal'ateef nama wal diteefi nama wal jibbeef. Yoo isin ammoo jaalalaa jiraa jettee if duuba deebitee achi ilaaltee waan irra jirtu kanarraa deebite. Deebi'uu baannaan halas dankunnee jaaltu. Laala ammaa of gorsu jirti beektaa. Niin gala jechuusi of garteeti. Waa cufa onnee itti fagoon jirtu yoo galtees rabbi nagaan haa galchuu. Amma waan isiin galtullee obboleettii tiisumaaf hin qabne awwaan isiin jiru. Galatoomi yeroo ammaan tanaa namni jaartii takkaa dadhabne jaartii lama fuudhuun kun hedduu takka ulfaata. Ta isiin haa teessu. Ta YouTube waliin dalagitu boo wayi. Isiin haa jiraattu tun. Isii YouTube keessa mul'achuu feeti. Ta YouTube waliin dalagitu si fuusif na kalaati. Ta waa hunda qabdu. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya inshaallah du'aayi nuuf godhaadha ni laallaa waa hundaa'u irra geenya kana waan ta'eef nu cinaa dhaabbadhaa. Du'aamaa nu cinaa dhaabbadhaa waan biraatiif miti. Egaa akkana naan jee kunoosii hordoftoota keenya obboleessi keenya akkana naan jee waan isaa bareedaadha hedduu natti tole intalaa wajjin rakkan dhiisee kara biraatis hin deemu dhaabbu isumatanii ijibbaannaa narraan jarjarin naan jee an guyyaa inni isa keessaa dhuftee ni fuudha jee intala rabbi sodaattuun harkaa qabaa fi saniif fuusisaa waliigallee takkanaatiin isiniin jaa waan jettuun. Kalas daawwattoota hordoftoota keenya inshaallah walitti deebina ammaaf arraaf xumurame natti fakkaata. Hanga viidiyoo biraa waraabnee isinii dhiyeessinu. Faana turaa. Hanga xumuraatti nagaan nuuf jiraadhaa sabiskiraayib laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Bye.